Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amannaa. Ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo. Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isinin kan jaalatu hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii, yoo akka geenyuuf arjummaa isaa nu baay'isee dhiifama isaatiin yeroo qabnu sa'aatii kana nu dabalee guyyaa har'aan kan nu ga'e galannii fi ulfinni isaaf haa ta'u. Qulqulleettiin Dubroo Maariyaam haati isaa, ergamoonni, raajonni qulqulloonni fi wareegamtoonni akkuma aagoo fi aaboo isaaniitti galanni isaaniitiif haa ta'u. Dubartoonnis hanga du'aatti reebaman. Ergaa qulqullicha Phaawulos gara warra ummata Ebrootaa boqonnaa 11:35 irratti dubartoonnis hanga du'aatti reebamanii jedha. Jecha kana eenyutu dubbate jennee gaafa ilaallu jecha kana kan dubbate qulqullicha Phaawulosidha. Jechisaas waa'ee Kiristoosiif jecha gatii kan baasan kiristaanota yeroo sana turaniitiif jecha dubbatamedha. Innis akkana jedha. Ibroota boqonnaa 11:33 kaasnee gaafa ilaallu 32 kaasnee gaafa ilaallu egaa maal jenna? Waa'ee Geediyoonii fi waa'ee Baaruq, waa'ee Soomsoonii fi waa'ee Yooftaahee, waa'ee Daawitii fi waa'ee Saamu'eel, waa'ee raajotaa akkan hin odeessine yeroon natti gabaabbata. Isaanis amantiidhaan mootummoota biyya lafaa mo'atanii qajeelummaas raawwatanii kan isaanii kennameef jecha abdiis argatanii afaan leencaa cufanii ibiddichas balleessanii albii jalaas ba'anii dadhabbii isaaniirraatis jabaatanii lolaanis cimoota ta'anii loltoota warri hin amannees ari'atan. Dubartoonnis du'a isaanii akka simataniidhaaf, fayyina akka fudhataniidhaaf, kan caalu du'aa ka'umsa akka argataniidhaaf hanga du'aatti reebamanii jedha. Ijaa sagalee isaatiif gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Waggaa waggaatiin manni kiristaanaa keenya ayyaana wareegamtitti qulqulleettii Arseemaa fulbaana guyyaa 29 ni kabaji. Manni kiristaanaa keenya fulbaana 29 ayyaana wareegamtuu qulqulleettii Arseemaa immoo maaliif kabajjii isa jedhu waliitiin hin baranna. Anaaf dubbattii afaanii isimmoo gurratti nageessan qalbiittiin qalbeeffattan anaafis isiniifis haa kennu. Egaa akkuma beekamu qulqulleettiin Arseemaan wareegamtuun biyya Armaniyaatti sadaasa guyyaa 6 guyyaa kamisaa dhalatteettii jedha. Qulqulleettiin Arseemaa biyya Armaniyaatti sadaasa guyyaa 6 guyyaa kamisaa dhalattee jirti jedha. Abbaan ishii Teediroos, haati ishii immoo Atnaasiyaa jedhamu. Bara ishiin turte kun kiristaanota bara sana turaniitiif bara baay'ee rakkisaa, bara baay'ee qorumsa, bara baay'ee dhiphinaa bara turedha. Barri kunis immoo bara wareegamtootaa yookiin immoo zamana Samaayitaat jedhameetu beekama. Bara kana keessa bara itti kiristaanonni boqonnaa dhabanii lafa arganitti ajjeefamanii hidhamanii rakkoon garaagaraa bineensa caakkaatiif, simbirroowwan samiidhaaf, allaattiiwwaniitiif bara isaaniitti nyaata ta'anii qalamanii akkuma horiitti, akkuma hoolaatti gatamanii fi rakkoon garaagaraa isaan gubbaa qaqqabudha ture barri kun. Egaa bara sana immoo hoogganaa kan ture mootiin hamaan, mootiin jal'aan Diyooqilxaanos kan jedhu kiristaanota rakkisuudhaan, dhiphisuudhaan, rakkoo garaagaraa irraatiin qaqqabsiisaa kan ture dubartii miidhagduu, simboo qabeettii, bareedduu taate biyya keessaatii filaatii naaf fidaa jechuudhaan loltoota isaa gara biyyoota garaagaraatti bittinsee yookiin immoo facaasee yookiin immoo ergee ture jedha. Qulqulleettiin Arseemaan garuu gaara irraa teessee turte jedha. Gaara irra teessee turte. Isheenis hafuurri Waaqayyoo isheetti mul'ate gara biyya Armaniyaatti buutee ture jedha. Kana dhaga'uudhaan mootiin Diyooqilxaanos Dirxaadis nama jedhamuutiif mootii jedhamuudhaaf biyya kee keessa dubartii bareedduu galtee jirtu dhugattee jirtu kana barbaadiitii
naaf ergi jechuudhaan ergaa isaa itti ergee jedha. Dirxaadisis ergaa itti himame dubartii bareedduu miidhagduu kana gara kee dhufte naa qabi naa ergi kan jedhu kana dhiisuudhaan gaafa ishee argu simboo qabeetti bareedduu waan taateedhaaf ishee bareedduu kana miidhagduu kanammaa dabarsee ormaaf hin laadhu jechuudhaan doortaan kan jedhamtuun naaf kadhadhu jechuudhaan mootummaa samiidhaaf kan kaadhimamte waan ta'eedhaaf namichi hin amanne kun Dirxaadis jedhamu kun akkasii hin xureessine jetteen. Innis immoo bifa ishee gaafa argu jaalalaatiin kuufee utaalees ishee qabatee jedha. Kanaan booda humni Waaqayyoo isheedhaa kennamee waan jiruudhaaf lafa irratti harkistee gattee albeedhaan yookiin immoo seefiidhaan fulbaana guyyaa 29 guyyaa wareegamummaa itti fudhatte waggaa 27ffaashitti guyyaa itti boqotte. Kanaafidha qulqullichi Makbab bara dargaggummaa keessanii guyyaan nama dhiphisu otoo hin dhufiin uumaa keessan yaadadhaa jechuudhaan guyyaa kana waggaa 27ffaashitti wareegamummaadhaan addunyaa kanarraatii boqotteettii jedha. Eebbi giiftii keenya qulqulleettii Arseemaa hunda keenya duukaa haa ta'u. Maarreegaa kanarraatii maal barana jennee gaafa ilaallu inni jalqabaan rakkoon qorumsi gidiraan ammamillee yoo baay'atu iyyuu amantaan cimu hanga dhumaatti cimnee dhaabachuu akka qabnu wangeela Maatewos boqonnaa 24:13 gubbaa irratti hanga dhumaatti kan cime inni ni fayya akkuma jedhe hanga dhumaatti cimnee fayyuun nu barbaachisa. Inni lammaffaa immoo gammachuu foonirra gammachuu lubbuu argachuudhaaf hojjechuu hojii biyya lafaa kana hundumaa tuffachuu akka qabnu. Ilmi namaa addunyaa kana yoo buufate lubbuun isaa yoo itti hir'atte maal faayidaa qabaa jedha wangeela Maatewos boqonnaa 19:26 irratti. Egaa kana irratti gatii namaa kennamu kabaja biyya lafaa otoo hin ta'in kabaja samii dursiisanii mootummaa Waaqayyoo dhaaluuf hojjechuun barbaachisaadha. Kanaaf egaa harka namaatti kufuurra harka keetti kufuu naaf wayya jechuudhaan harka Waaqayyootti kufuu filatteetti. Inni biraan Museen amantaadhaan ilma Fari'oon jedhamuurra amantaadhaan ilma Waaqayyoo jedhamuu fileeraa jedha. Maarree nutis egaa biyya lafaa keessatti warreen hin amanne faana warreen amantaa hin qabne aangoodhaaf jennee miidhaginaaf jennee qabeenya biyya lafaatiif jennee eenyummaa keenya dabarsinee kennuu akka hin qabneef amantaan jabaachuun hunda keenya irra jira jechaadha. Inni biraan wareegamtittiin qulqulleettiin Arseemaa biyya lafaa kana keessa kan badu nibratuun kuluu halaafe isme kulluu halaafee wu'uutu qabeenyi miidhaginni biyya lafaa aangoon biyya lafaa hunduu ni darba hundisaayyuu kan badudha akkuma jedhe qulqulleettiin Arseemaa qabeenya biyya lafaa kana aangoon miidhagina biyya lafaa kana otoo hin ta'in Kiristoosiif wareegamtuu taate darbuun ishee gonfoo jireenyaa akka isheen argattu ishee taasiseera. Keessumaati misirroo biyya lafaa ta'uuf yoo filamtu iyyuu haadha warraa mootii ta'uu otoo dandeessu haadha warraa mootii ta'uurra misirroo Kiristoos mootichaaf kaadhimamuurra Kiristoosiif kaadhimamuu filatte ani misirroo Kiristoosidha. Maarree Kiristoos mootiin biyya lafaa yeroof bituu danda'a, yeroof hoogganuu danda'a, yeroof aangoo qabaachuu danda'a, yeroof qabeenya qabaachuu danda'a. Misirroo Kiristoos yoo taate garuu baraan kan hin diigamne aangoon isaa bara baraan kan jiraatu alfaa fi oomeegaa waan ta'eedhaaf isa kana kan Kiristoos ta'uu filatteetti. Nutis egaa bara kana keessa kan jiraannu kiristaanonni jabaachuu misirroo Kiristoos ta'uu Kiristoosin tajaajiluun nurra jira malee aangoo barbaanne qabeenya biyya lafaa barbaanne addunyaa kana deddeebine kabaja keenya salphinaatiin jijjiiruu akka hin qabnee fi kan Kiristoos ta'uu jaalala Kiristoos irraa immoo maaltu adda nu baasaa jedhe qabeenyi biyya lafaa jaalala Kiristoos irraa adda nu baasuu hin qabu.
miidhaginni biyya lafaa jaalala Kiristoos irraa adda nu baasuu hin qabu. Kanaaf egaa jaalala Kiristoosiif homtu adda nu baasuu hin danda'u. Phaawulos akkuma dubbate beela dhaayii jedhe, rakkina dhaayii jedhe, maarree garaa isaaniitiif jedhanii amantaa isaanii kan ganan waan jiranidhaaf. Aangoodhaaf jedhanii amantaa isaanii kan ganan waan jiranidha. Fannoo morma isaanii irraatii kan muran faayidaaf jedhanii waan jiranidha. Gaa'ila biyya lafaa jedhanii amantaa isaanii kan jijjiiran. Qabeenya biyya lafaa jedhanii amantaa isaanii kan jijjiiran. Danuun waan jiranidhaaf jaalala Kiristoos irraa maaltu adda nu baasa? Maaltu amantaa keenya jijjiirsa jechuudhaan Phaawulos akkuma dubbate waa'ee keetiif guyyaa guutuu ni ajjeefamna akkuma hoolota qalamanitti lakkaa'amne akkuma jedhe. Kanaafidha qulqulleettiin Arseemaan kan isheen wareegamte waa'ee Kiristoos ragaa ba'uuf ani Kiristoosiif missirroodha. Missirroo biyya lafaa ta'uu hin danda'u. Haadha warraa mootii ta'uu hin danda'u. Intala Kiristoos jedhamuun hawwaya jettee kan isheen murteessite. Egaa Waaqayyoon akkana jedha, ani har'a si dhalcheera, atis immoo kan kooti jedhee akkuma dubbatu. Egaa nuti ijoollee Kiristoos yoo taane biyya lafaa sana hundumaa dagannee biyya lafaa sana hundumaa dhiisne Kiristoos duukaa buune Kiristoosin amannee jireenya bara baraa ni arganna. Boqonnaa bara baraa ni arganna. Gammachuu bara baraa ni arganna. Kanaaf egaa akkuma abbooliin keenya darban hedduun isaanii kan akka qulqullicha Yohaannis, kan akka qulqullicha Phaawulos, kan akka qulqullicha Phexros amantaadhaaf jedhanii albeedhaan mormi isaanii irraatii murame akkuma hoolaa araaraatti kan qalaman, boolla leencaa keetti kan darbataman, magaaziidhaan mormi isaanii qaamni isaanii ciccitee mankuraakuriidhaan oofcoodhaan kan daakaman amantaadhaa jedhaniitu. Amantaadhaa jennee gatii yoo baasne foon keenya miidhuu dandeenya. Kanaafidha lubbuu isaa kan balleessu amantaaf jedhee ni argata. Kan hin balleessine immoo hin argatu jedhee qulqullichi Phaawulos akkuma dubbate amantaaf jennee gatii nuti baasnu faayidaa bu'aa guddaa waan qabuudhaaf waa'ee Kiristoosiif jennee amantaa keenyaatiin wareegamuun, amantaaf dhaabachuun, amantaadhaan cimuun, soomuun, sagaduun hunda keenyarra jira. Egaa qabeenyi biyya lafaa, miidhaginni biyya lafaa eenyummaa keenya, maalummaa keenya jijjiiruu waan hin dandeenyeedhaaf amantaan dhaabannee Kiristoos duukaa buunee deddeebi'uun barbaachisaadha. Seenaa qulqullootaa gaafa ilaallu nuuf barumsa akka ta'uudhaaf abboolii keenya darban kan yaadannuudha. Jireenya isaanii ilaallee amantaan isaanii hin fakkaanne cimnee akka dhaabannuu fi waan nu tajaajiluuf abboolii keessan fakkaadha. Dubartoonnis hanga du'aatti reebamanii eebbi wareegamtitti qulqulleettii Arseemaa nufaan biyya keenya walitti haa ta'u kan barannee fi kan nageenya gooftaan keenya